Tole asirratti gorsa fayyadamtoota haaraadhaaf kan jedhu kana inni jalqabaa piroofaayilii keessan sirrii guutuu qabdudha. Sana booda immoo ejentii filatamaa filachuu qabdu. Inni sirriidha, ejentii filatamaa filachuu qabdu. Namni immoo liinkii kana isiniif erge immoo nama filatamaadha waan ta'eef namuma sana filattu jechuudha. Ittaanee guyyaatti haga sa'aatii 2 haga 3 hojjechuu qabdudha. Namoota hojii wantoota jajjabootu jiru waan ta'eef asirratti sa'aatii 2 haga 3 asirratti yoo dabarsitan wantoota baay'ee argattu jechuudha. Piroofaayilii keenya akkamitti sirreeffanna kan jedhu isinittan argisiisa. Piroofaayilii keessan keessa erga dhuftaniin booda bakka kanarraa mallattoon niw kan jedhu kun jira, isanii tuqxu. Erga isa tuqxaniin booda asirra dhuftanii maal gootu, jala kanarraa mallattoon iskiriptoo jira yookaan kun gubbaa kanarraa mallattoon iskiriptoo kun jira, isanii tuqxu. Erga isa tuqxanii asirratti suuraa keessan sirreessuu barbaaddu ta'e suuraa keessan jijjiirachuu dandeessu. Niikneem kan jedhu kana tuqxanii immoo maqaa keessan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kanadha erga sirreeffattaniin booda ejentii keessan duraan guuttaniitu wantoota guutuu qabdan guuttaniitu waan ta'eef isa kana haala kanaan sirreeffattu jechuudha. Sana booda maalidha, fayyadamtoota biroo waliin wal kabajaan hojjechuu qabdu. Namoota waliin seeraan haasa'uu qabdu. Lola wanta akkasii pilaatfoormii kanarratti hin eeyyamu jechuudha. Sochiiwwan bashannanaa baay'eetu jiru, isaan irratti hirmaachuu dandeessu. Keessattuu pilaatfoormii kanarratti kallattiiwwan hojii baay'eetu jira waan ta'eef ejentii ta'uu akkuma isinitti eessaaduuliin namoota bashannansiisaa jechuudha. Pilaatfoormii kanarratti haga doolaaraa 300 keessatti kan ittiin argattanidha. Dhiirotaaf immoo rookeet hostii jedhama. Namoota bashannansiisaa kan ittiin hojjettan torbanitti haga doolaaraa 40 kallattii isin ittiin argattanidha jechuudha. Inni kan biraa laayif haawusiidha. Laayif haawusiin immoo isinittan argisiisa kunoo amma laayif haawusiin sa'aatii tokkoof keessattuu ani yeroon qabu jettan sa'aatii tokkoof pilaatfoormicha irratti laayif irra taa'aa kan isin ittiin hojjettanidha jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan ishiin amma fakkeenyaaf laayif haawusiidha. Sa'aatii tokkoof namoota kunoo haala kanaan muuziqaadhaan namoota bashannansiisaa ittiin hojjechaa jirti jechuudha. Kan biraa immoo kallattiin hojii kan biraa akkuma isinitti hime ejentiidha. Ejentoonni illee kunoo gara duubaatti deebi'ee isinitti argisiisu. Namoonni kun namoota galmeessaa jiranidha jechuudha. Pilaatfoormii kanarratti ejentii ta'anii namoota sana barsiisaa, namoota sanarraa koomishinii adda addaa argachaa namoota hojjechaa jiranidha jechuudha. Yeroo gadi deemtan immoo kunoo namoonni naannoo kanarratti piroofaayilii akkasii qaban immoo namoota eessaadoolii fi rookeet hostii ta'anidha jechuudha. Innaa kallattiiwwan kanaan pilaatfoormii kanarraa qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Haalli hojii isaatii kana fakkaata. Kanaaf inni jalqabaa shamarran pilaatfoormii kanarra erga dhuftanii laayivii seenuudha. Laayivis kan seentan inni jalqabaa guyyaa jalqabaa sa'aatii 2 sa'aatii tokkotti biyya Itoophiyaatti yoo baname 5,500 10,000 argattu. Biyyoota biraatiin yoo baname immoo 10,000 15,000 kan kennan jiru isadha jechuudha. Dhiironni immoo paartiidha. Paartiirraa daqiiqaa 15 teessu kooyinii 200 argattu jechuudha. Kan biraa kallattiin isin ittiin kooyinii argattan inni taanee jiru immoo maalidha? Tireejar books kan jedhamu jira. Pilaatfoormiitti kan nuu kennu jechuudha. Guyyaatti yeroo 10 nuu kenna. Kunoo isa kanadha jechuudha. Isa kana yeroo 10 bannee guyyaatti ni fudhanna. Ittaansee kan jiru laakii booksii kan jedhamu jira. Nama kan biraa bira galeen sitti argisiisa. Kunoo laakii booksii jedhamanni kuni isa tuqnee isaan ni fudhanna jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf inni namoota 50f 500 kaa'ee jira. Erganni daqiiqaan isaa dhume kunoo follow on kan jedhu kanaan jalqabaa isa tuqnee booda nama follow godheetu fudhata waan ta'eef sana booda open the box kan jedhu kana taap goonee amma sa'aatiin isaan dhumne waan ta'eef sekendii 19 tafe sekendiin kun yeroo dhufe bannee ni fudhanna jechuudha. Isa kana garuu namni kan biraallee isin jalaa fudhachuu hin danda'u, ofuma keessanii fudhattu jechuudha. Ittaansee kallattiin ittiin pilaatfoormii kanarraa qarshii argannu maalidha? Geemii adda addaa taphachuudhaani, geemarii ta'uu dandeenya, geemii taphachuudhaan jechuudha. Ittaansee laayivii irra teenyee shamarran keessattuu piikee taphachaa namoonni giiftii nu kennaa adda addaa namoota irraa argachaa jechuudha. Paartiirra illee teenyee paartiirra seenii isin argisiisa. Paartiirra illee teenyee yeroo paartiirra teessan namoonni mana sanaa giiftiiwwan adda addaa kennaa jiru yoo ta'e gaambeellii kan jedhamu jira. Namoonni mana sanaa isa kennaa jiru yoo ta'e kunoo fakkeenyaaf paartii kanarraa wantoonni xixiqqoon jira jechuudha kan namoota sanaaf kenname. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Paartii kan biraas yoo deemtan giiftiiwwan adda addaa argachuu dandeessu paartiirra seentanii teessan jechuudha. Innaa kallattiiwwan kana fakkeenyaaf kunoo mana kanarratti laakii godhamaa jira. 43 jedhu kun namoonni kan argachaa jiran laakii godhameef yookaan immoo giiftiitu kennameef jechuudha. Isinillee haala kanaan isinii kennamuu danda'a. Kallattii kanaan illee pooyintii dabalataa ittiin argachuu dandeessu jechuudha.
Kana fakkaata kallattiin nuti ittiin poointii fi kooyinii argannu isaan kana fakkaatu. Kanaaf isinillee yookaan eejentii ta'uudha waa'ee pilaatfoormichaa sirriitti hubattanii yookaan immoo eessaa doolii taalentii yoo qabaattan eessaa doolii akkasumas rookeetuustii dhiironni immoo rookeetuustii haga doolaara 47tti shamarran immoo haga doolaara 300 ji'a keessatti kallattiin isinitti argattanidha. Yookaan immoo sa'aatiin qaboottan guyyaatti sa'aatii tokkoof akkuma duraan viidiyoo irratti isin argisiisetu sa'aatii tokkoof teessanii laayiv haawusii irratti hojjechuu dandeessu. Kallattiiwwan hojii baay'eetu jira jechuudha. Yookaan immoo qarshii yoo qabaattan investii gootanillee kooyinii bittanii kooyinii gurguruu dandeessu, kooyin seelarii ta'uu dandeessu, geemii taphachuu dandeessu. Geemiin illee kallattiin ittiin taphatamu jira waan ta'eef geemarii ta'uu dandeessu. Kallattiiwwan kanaan pilaatfoormii kanarraa hojjetuun ni danda'ama jechuudha. Kallattii tokko qofa miti, kallattii baay'eetu jira waan ta'eef kallattiiwwan sana hundumayyuu asirratti hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Dabalataan immoo waa'ee pilaatfoormichaa barachuudhaaf eejentii keessan sirriitti gaafadhaa. Wantoota baruu qabdan hundumayyuu sirriitti baradhaati. Sana booda eejentii illee taatan namoonni eejentii ta'uu barbaadan gara sanatti deemaa malee kallattiidhaan gara sanatti deemuu hin qabdan jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti gochuu qabdu. Namoonni eejentii taatan hojjechuu qabdan keessattuu sirriitti barachuu qabdu. Waan hundumaa irratti iyyuu barachuun dirqama waan ta'eef waa'ee pilaatfoormii kanaa baruun dirqama waan ta'eef siistamoota jiran hundumaa eejentii keessan nama jalatti galmooftan sana deemtanii gaafachuun immoo dirqama keessanii jechuudha. Wanti immoo isin gochuu hin qabne yookaan immoo nama kan biraatti argisiisuu hin qabne keessattuu isaan kana sirriitti dubbisaa tolee keessattuu odeeffannoo dhuunfaa keessanii namaaf hin qoodina kan jedhu namoota kan biraatiif callistanii paaswoordii keessan wantoota akkasii ni himina. Namoota maallaqa dabarsuu gaafatan irraa of eeggadhaa. Keessattuu namootaaf callistanii poointii keessan nama hin beeknetti kooyinii hin beeknetti hin ergiinaa yookaan nama faana waliin jijjiirinaa. Hattoota baay'eetu jira waan ta'eef eejentii filatamaa qofa filadha kan jedhu isa kanas eejentii akkuma sanitti eejentii filatamaa filadha. Qajeelfamoota poopulaayivii hordofaa keessattuu shamarran laayivii irra yeroo teessan sirriitti of eeggannoo godha. Maaliif asirratti laayivii irratti yeroo teessan namoota kan biraa galchuu hin qabdanii qofaa keessan hojjechuu qabdu. Billaa wantoota akkasii kan argisiisuu hin qabdan laayivii irra akkasiin hin adamneef jechuudha. Kana gootanii seeraan hojjechuu qabdu. Sochii shakkisiisaa gabaasaa wantoota namoonni asirratti shakkitan yoo jiraate riippoortii godhamuun ni danda'ama waan ta'eef asirratti wanta dhabdanis kamillee pilaatfoormichaaf riippoortii gochuu dandeessu. Kallattiidhaan achirraan help kan jedhurra galtanii yoommoo eejentii keessanii immoo deemtanii karaa waasaap illee riippoortii isinii gochuu danda'a jechuudha. Kallattii kanaan asirratti hojjechuu dandeessu. Isaan kana fakkaata. Amma immoo mee akkaataa kamiin poopulaayivii irratti mallattoowwan jiran maalidha isaanii akkaataa kamiin fayyadamna kan jedhu immoo kunoo viidiyoo isa kana ni tuqxu jechuudha. Yaada isa viidiyoo bakka kanarra jiru kana ni tuqxu. Akkaataa kamiin poopulaayivii akka fayyadamnu kan ibsu mallattoowwan achirra jiran kan ibsu jechuudha. Mallattoowwan jiru mallattoowwan sun maal kan jedhu asirra tuqxanii ni argattu jechuudha.